Okay, hordoftoota chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Kutaa saglaffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'anii fi salphoo isin akka nama ingiliffaa eegalaa jiru tokkotti kan beekuu qabdan waliin ilaallaa. Egaa namoonni chaanaala keenya EFOTube subscribe gochuudhaan viidiyoo nuti gadhiisnus like gochuun komentii jalallee seentanii yaada babbareedoo nu kennitan guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa jechi isheen jalqabaa kilaasii keenya saglaffaa kana keessatti ilaallu match kan jettudha. Match jechuun immoo walumaa galatti yeroo gara afaan Oromootti kamtu baay'ee akka jechuuti. Egaa ingiliffa keessatti baay'ee jechuudhaaf match jettanii eegaluu dandeessu akka nama ingiliffa eegalaa jiru tokkotti. Jechi match jettu kun faayidaa lama qabdi kan isin sadarkaa kana irratti baruu qabdanii yookaan beekuu qabdanii. Isheen tokkoffaa akkuma amma jedhe baay'ee jechuudhaaf jecha match jettu kana fayyadamuu ni dandeessu. Mee fakkeenya haa fudhannu. Fakkeenyaaf namni tokko thank you so much jechuu ni danda'a. Kanammoo jechuun baay'een si galateeffadha akka jechuuti. Thank you jechuun akkuma kana dura ilaalle kilaasii keenya lammaffaa keessatti thank you jechuun sin galateeffadha. Thank you jechuun sin galateeffadha. You jechuun si yookaan ati akka jechuuti. Thank you yeroo jettan immoo sin galateeffadha akka jechuu keessaniiti. Jecha so much jedhu kana yookaan match jettu kana yeroo itti dabaltan baay'een si galateeffadha akka jechuudha. Thank you so much baay'een si galateeffadha. Thank you qofa yeroo jettan sin galateeffadhaadha. So much yeroo jettanitti dabaltan immoo baay'een si galateeffadha akka jechuuti. Egaa jechi match jettu kun as keessatti maal agarsiisti? Baay'ee kan jedhu sana agarsiisa jechuudha. Baay'ee. Thank you so much. Baay'een si galateeffadha. Fakkeenyi inni lammaffaa I miss you so much. I jechuun an akka jechuuti. An baay'een si yaade akka jechuutti kama. Miss jechuun karaa baay'ee hiikamus as keessatti garuu maal jechuudha? Yaaduu nama tokko yeroo yaaddan I miss you jettu. I miss you jechuun si yaade akka jechuudha. Eenyu? An. I jechuun an. An si yaade yeroo jechuu barbaaddan I miss you jettu. So much kan jedhu kanammoo yeroo itti dabaltan baay'een si yaade. Baay'een si yaade akka jechuuti. Egaa isheen kun maal agarsiisti? Match kan jettu kun baay'ee kan jedhu agarsiisa jechuudha. I miss you si yaadeedha. Yeroo nama tokkoon an si yaade yeroo jechuu barbaaddan I miss you jettu. Baay'een si yaade yeroo jechuu barbaaddan immoo so much kan jettu kanatti dabaltanii I miss you so much jettu jechuudha. Miss jechuun as keessatti yaaduu akka jechuudha. Fakkeenyaaf example yookaan fakkeenya biraa haa fudhannu. You talk too much. Egaa you jechuun ati yookaan si ta'uu ni danda'a. Ati talk jechuun dubbachuu. Too jechuun baay'ee akka jechuudha. Much jechuun egaa as keessatti maalitti kamti? Baay'ee. Fakkeenyaaf nama tokkoon hiriyyaan keessan tokko baay'ee dubbata yoo ta'e, nama baay'ee dubbatu yoo ta'e maal jettuuni? You talk too much jettu. Sun immoo maal jechuudha? Ati baay'ee dubbatta akka jechuuti. Akka odeessuu akka jechuuti. Talk jechuun oduu odeessuu akka jechuuti. Speak yeroo jettan dubbachuudha. Talk yeroo jettan garuu odeessuu akka jechuutti hiikamti. Namni tokko yoo baay'ee odeessa ta'e nama oduu odeessu akka jechuuti. You talk too much jechuun ni dandeessu. Sun immoo maal jechuudha? Ati baay'ee odeessita. Nama tokkoon you talk qofa yoo jettan haguma asii qofatti jechuudha. Haguma asitti you talk yoo jettan ati ni odeessitaadha.
Garuu too much kan jettu kana yoo itti dabaltan ati baay'ee odeessita, odeessituudhaati akka jechuuti. Mee fakkeenya lammaffaa fudhannu. Talk bakka jettu kanatti it jecha jettu gashinaa bakka talk jettutti it. You eat too much yoo jettan it jechuun immoo nyaachuu, nyaata yookaan wanta nyaatamu tokko nyaachuu akka jechuuti. It jechuuni. You eat too much yoo jettan nama tokkoon jechuudha. Ati baay'ee nyaatta. Nama baay'ee nyaatu tokko agartanii nyaata jechuudha. Ati baay'ee nyaatta yoo jechuu barbaaddan you eat too much jettu. Much kan jedhu ammas keessatti maal agarsiifti? Baay'ee, wanti tokko baay'ee ta'uusaa. As keessatti immoo namni sun baay'ee nyaata akka jechuudha. You sleep bakka talk jedhu kanatti sleep kan jedhu gashinaa. You sleep too much yoo jettan fakkeenyaaf hiriyyaan keessan baay'ee rafa yoo ta'e, sa'aatii hojiitti fakkeenyaaf sa'a 2-4tti yoo kan rafu ta'e you sleep too much yoo jettan sleep jechuun rafuudha. Rafuu, sleep, rafuu. You sleep too much yoo jettan ati baay'ee rafta. Nama hirriba jaallatu akka jechuudha. Ati baay'ee rafta. You sleep too much. Too kan jettu kunis baay'ina agarsiifti. Much kan jettu kunis baay'ina agarsiifti. Jecha too jedhu kana gara fuula duraatti ni ilaalla. Garuu amma much kan jettu as keessatti wanti tokko, wanti asitti dubbatame tokko baay'ee ta'uusaa agarsiifti. Talk yookaan haasaan sun yookaan oduun sun baay'ee ta'uu agarsiifte. Eat namni nyaatu sun baay'ee akka nyaatu agarsiifte. Much kan jettu kuni. Sleep rafuu jechuudha. Namni rafu sun hirriba sana baay'ee akka rafu agarsiifte jechuudha. Much jettu kuni. So akkasittiin jecha much jedhu kana you talk too much baay'ee odeessita. You eat too much baay'ee nyaatta. You sleep too much baay'ee rafta yookaan nama hirribaati ati akka jechuudha. Ishee kana akkasittiin fayyadamaa. Speak jechuun dubbachuudha. Isheen kun dubbachuudha. Talk yeroo jennu garuu odeessuu akka jechuuti. Ishee kanallee akkasitti naa qabadhaa. Faayidaan ishee lammaffaa. Faayidaan ishee lammaffaa jecha much. Jecha much jedhu maalidhaa? Meeqa jennee gaafachuudhaaf. Meeshaa tokko bituuf magaalaa baanee how much is this? This jechuun kana jechuudha. This jechuun kana jechuudha. That jechuun immoo sana. Wanta nutti dhiyoo jiru tokko this jennaa kana jennaa. That yeroo jennu immoo wanta xiqqoo nurraa fagoo jiru tokko sana yeroo jennudha. How much is this? Kuni meeqa? How much is that? Suni meeqa akka jechuuti. Fakkeenyaaf maqaa meeshaa nuti binnu yoo bilbila ta'e fakkeenyaaf phone bakka kanatti buusuu ni dandeenya. Achi hima gaaffii goonee dubbanna. How much is this phone? Bilbilli kun meeqa? How much is that phone? Bilbilli sun meeqa akka jechuuti. Kanaaf how much kan jettu kun meeqa jennee gaafachuudhaaf nu gargaarti jechuudha. How much jennee eegala yeroo nuti meeshaa tokko bituu barbaannu how much is jennee this kana that sana. Kanaaf jechi much jedhu as keessatti meeqa jennee gaafachuudhaaf nu gargaarti jechuudha. How many is this hin jennu egaa yeroo magaalaa baanee meeshaa garaagaraa bitannu how much jenna malee money jechuun baay'ee akka jechuuti. Baay'ina wanta tokko ittiin ibsu yeroo barbaannudha. How many is this hin jennu meeshaa bituudhaaf how much meeqa jechuudhaaf jechuudha. How much is this jenna malee how many is this hin jennu. Ishee kanallee asitti qabadhaa jechuudha. Mee jecha isa lammaffaa kutaa keenya 9ffaa keessatti ilaallutti immoo haa dabarru ammas na waliin ta'a.